السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما أركبوني أكم جرتو كبجمتو دافي جالتمتو تشانالي إفا برو سبسكرايب لايك شير غوچو هندغتنا أرقبين كينا واي رمضان حي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جتا أرنتنا مي واي رمضان فرباجسو مالتو برباجسا kan jedhu ijoollee tana sadiin nama kana sadiin isinii gaafachuudha. Jara kanarraa mee maaltu bahaa ramadaana maaltu barbaachiseedhanii maal isiniif dhaamanii hanga dhumaatti qophii kana yoo dhageeffatan qophii kana keessaa gorsa gaggaarii fudhatuu dandeettanii gorsa sirriidha moo sirrii miti kan jedhuu fi sirrii miti kan jedhu mee fakkeenyaaf daa'ima kanarraa jalqabnee daa'imni kun maal akka isinii dhaamu itti aansinee isa kanarraa jalqabnee inni kun maal akka isinii dhaamu inni kun maal akka isinii dhaamu inni kun maal akka isinii dhaamu hanga dhumaatti yoo dhageeffatan qophii ajaa'ibaa ittiin bashannantan jennee yaadna. As keessaa immoo barnoota hedduu fudhatan tahee kana waan ta'eef kallattimaan karaa qophii gaafii guyyaa irraatitti kaseennu taha. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatanii jirtan yoo jiraattan sabskiraayib gochuu moo hin dagatina, akkasuma immoo laayik sheer gochuunis hin dagatina. Ammaa fi obboleessa keenya xiqqaa kanarraa isiniif kaa'amna. Abbaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا سجالي والفول. وعليكم السلام. إيه رمضان أمر فاجر وخنا إن صوم تمام صوم ده. إن صوم ده. هاي رمضان يجرو خنا إيه صوم ته مي رمضان أفوني برباش سماين. رمضان أفوني برباش سماين. شوربة. مي رده سجالي لوري مالد. ماين. شوربة. رمضان شوربة برباش ده. إيش شوربة ماله وده بلاتان. دبلات أمان سامبوسا ما شاء الله. إيه شوربة توكو سامبوسا كبيراو سامبوسا ماليو سامبوسا مالي موزي منامين نمبر واجهزو موزي برتقانيو بيشانو إنسوم داد برا إنغدا ميكا سومته ميكا سومته lama somte la hin baiste yuga lama somte lama mulu somte hayye akkuma isin dhageettan kana soomafoonni barbaachisummaan jennaan shorbaa saambusaa muuzii tu barbaachisaa bara dheengadaamoo lama soomee jedha. Kanaafi qophiin daa'immanii guyyaa kanaan eegaa jiranii jechuudha. Ramadaan hayyee obboleessa keenya qaalii fi gaarii mee ramadaana fooni barbaachisummaa inni mee ramadaana maaltu nu barbaachisa maal ta'uu qabna ramadaana fooni nu barbaachisummaa inni shorbaa moo saambusaa moo waan biraati. Galatooma isiniin jecha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ifa boruu inshaallah qophii ramadaana akkamitti eeyna kan jedhuuf inshaallah akkuma obboleessi keenya jaalatamaa fi kabajamaan nuun jedhe kun ramadaanaaf saambusa illee barbaachisaa garballee jabeetiin barbaachisaa. Irra guddaan wanni ramadaanaaf nu barbaachisu ibaadaa rabbii heddummeessuu akkasumas zikrii rabbii baay'isuu salaama baay'isuu sunnawwan baay'isuu akkasii isiniin jenna. Hordoftoota keenya jaalatamaa fi kabajamaa laayik sheer nu godha isiniin jenna. Assalaamu alaikum wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanno maal barbaachisa رمضان استغفار توبة مدينة تديبو وفاتا ميجاتو نو غادي نجرو انجرا وفاتا ميجاتو لين غادي نجرو انجرا مدورا فا متافي فا إرّا قدام قلبي في كل ليس إرّا قدام قلبي كل ليس دا حيّمي بوليس كأنه إني سرفاكم مال سنيف داما رمضان مال تبرباجسا هيد أكو مثلا شربا يرامو وأمبرج جدا ولين تكافنا رمضان مال تبرباجسا رمضان شربا لين برواج شربان اللين برباچسا كما إني جد موز اللين كرة مدران أداتي نان اللين سامبوسان برباچسا كودرا كم يفا كرة مدراني أكا موزي إيش أكا مانغو لا إيش كمان كنا فا ممكن جراتهم درك أما يشوف هي برد إنك دامي كسوم ده لا يا dulu baru kuda kuda lama kuda mega sound
kudha way soomte malee ofii garuu akka soomte yaadatu barana hoo meeqa soomood barana soddoma unu maasha Allah soddoma soomnanii addaa jechuudha akkuma isin dhageettan kana obboleeyyan keenya kinoo midhaan shorbaa fi saambusaa jedhee inni jalqabaa irratti shorbaaf saambusaa hin barbaachisamoo hin barbaachisu kan jedhu akkuma jirtu ta'ee shorbaaf saambusaa illee Ramadaan asirratti barbaachisaa jechuudha. Inni kun immoo kuduraa fi muduraa waan akka muuzii fi maangoo jedhee muuzii fi maangoo hin barbaachisamoo hin barbaachisu kan jedhu akkasitti ilaaltanii inni illee barbaachisaadha. Garuu wanni hin barbaachisne saambusaa fi shorbaa muuzii kuduraa fi muduraa jedhanii taraawii ofitti guuranii baran irratti rakaa lama salaatanii isa ofitti guuranii taraawii salaatuu dadhabuu immoo rakkoo mataa isaa qabaa jechuudha. Garuu immoo ittiin jajjabaatuudhaaf ittiin dhaabbatuudhaaf ka'amma jedhan kana fayyadamulleen akkaan barbaachisaadha. Guddatti immoo Ramadaana foonni barbaachisu tokko Ramadaana jechuun Ramadaana ka waggaatti naannee nurra dhufuudha. Ramadaana jechuun maa inni hiikni isaa Ramadaana jechuun alimsaa uf qabuudha. Uf qabu waan silaa duraan halaala ta'erraa uf qabu duraan nyaanni wanni hundi halaala garuu immoo ji'a san keessa nyaatarraa uf qabu haraamarraa uf qabu badirraa uf qabu qur'aana qara'u istigfaara baay'isuu tawbaa deebi'uu du'aayii kadhachuu salaata salaatuu sunnaalee achi keessa baay'isuu fakkeenyaaf sunnaaleen Ramadaana keessa jirtu waajiba yeroo lafichoo caaltii jechuudha. Namni fakkeenyaaf waajiba zuhuriidha kan sunnaan salaata keessa jirtu akka nama waajiba gizee Ramadaan ala jirtu salaateetii jechuudha. Kanaaf ji'a san keessa akkaan kayrii daldaluu fi akkaan kayrii baay'isitu barbaachisaadha. Kan namarraa barbaachisu Ramadaanaaf qophiin guddaan maa inni istigfaara qalbii fi qulqulleessuudha, tawbaa deebi'uudha, nama wal lolteen ooyifii gaafachuudha, nama wal lole walitti araarsuudha, kayriidhaan qophii taasiftee kayriidhaan eegutu kayrii guddaadha jechuudha. Kanaaf as keessaa yaadni nama hundaatu yaada akkamii akka ta'e hubatanii jirtanii chaanaalli kun chaanala haarawaadha. Waan kayrii isin biraan gahuudhaaf yeroo hundaayyuu qophiidha. Kanaaf chaanala haarawaa kana jajjabeessuu akka qabdan laaltanii akka biraan tarre jajjabeessuu qabdanii mee warra chaanala kana daawwatu yookiin warra chaanala kana laalu wanta ati jettuun maal? Isaanii warra addisii taatan share like subscribe gochuun dagatina warri immoo duraanii warri duraanillee ilaalaa jirtan isinillee share like subscribe godhaa. Isin hundinuu like subscribe share gochuu hin dagatina. Atoo warra kayrii hordofu kanaan waan dhagaan kana hojiirra akkamitti oolchuu qaban? Akkuma obboleessi keenya jedhee khayriidha waan ta'eef namni hunda akka bira geettuuf like share akka godhan asumaan dhaamsa isiniin jenna obboleewwan keenya qaqqaalii fi gaariiwwan nama inshallah like share nu godhan jajjabeessa isiniin jenna. Eeyyeen qophii hafaniin hanga walitti deebinutti nagaa nu tura. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.